dhugaan galgala galtii jechii jiru qabatamatti yeroo mul'ate. Baroota dheeraaf seenaan dogongoraa oduun sobaan odeeffamaa ture saba guddaa qabsaa'ota Oromoo burjaajii keessa galchitee kan turte jaarraa abbaa gadaattuu jaal qabsoo isaa Baaruu Tumsaa ajjeese jechuun maqaa balleessiin baroota dheeraaf jaarraa abbaa gadaa irratti odeeffamaa turuun qabsaa'ota Oromoo jidduutti aarsaa qoqqoodiinsa uumte suni oduu sobaa akkasuma seenaa dogongoraa ta'uu kitaaba seenaa qabsoo jaal Leencoo Lataa torbee kana eebbifame keessatti fuula 448 hanga 449 irratti akka barreeffamte badhoodachaas Baaruu Tumsaa ajjeesuu isaa ifatti barreessee ibsee jira. Dogongoraa seenaa bara dheeraa akkasitti sirreessaa deemuun barbaachisummaa dhugaa qabsoo fifama haqaa qabsaa'otaa kaleessaatii fi galataa kaa'uudha. Jaarraa abbaa gadaa abbaan qabsoo Oromoo umrii isaa guutuu jaallan isaa waliin Oromoo fi Oromiyaaf cilaayee xurree tattaraaree dhaloota dhaalchisee dabaree rabbiin jannataan haa qananiisuu. Jaarraa abbaa gadaa yaa ba'eessa namaa wayi osoo si deessee harmeen yeroo lama jedhaan tiiree weellisaanis. Akkuma beekamu tiibbanaa kitaaba obbo Leencoo Lataa barreesseen waa'een tokko tokko dhimma du'aa Baaruu Tumsaa akkasumas badhoodachaasiitiin wal qabatu dhimmoota bahaa jiran irratti kan xiyyeeffate isin biraan gahaa jirra. Nu wajjin tura ammas. Leencoo Lataa waa'ee ajjeechaa Baaruu Tumsaa dhugaa baase. Egaa kitaabni seenaa qabsoo waggaa 50 kan Leencoo Lataan barraa'ee eebbifamee booda waa'een ajjeechaa Baaruu Tumsaa baaruuf dubbistoonni kitaabicha keessaa sakatta'iinsa godhuun mata duree wareegama Baaruu Tumsaa jedhu jala seenuun obbo Leencoo Lataan ajjeefamuu gameessa siyaasaa Baaruu Tumsaa akkamiin ibse kan jedhu ture. Kitaabni Leencoo Lataa keessatti fuulli icciitii ajjeechaa ni saaxila jedhamee eegame kan mata dureen sun suuraan kaafamee fuula miidiyaa irratti raabsamaa jiru yeroon laalu waa'ee ajjeechaa qondaaltichaa siyaasaa Baaruu Tumsaa sun akka barbaadametti hin ibsamne. Ta'us fuula tokko qofa laallee hin murteessinu. Dhimmi kun dhugaan taatee sanii haqni ture irraa saaqamuu dhabuun dhaloota mufachiisee fakkaatti. Mufachuun dura dhugaa san kitaaba isaa keessatti Leencoo Lataa akkamiin eegalee akkamiin xumuree waan jedhu sirritti beekuun dursuu qaba. Waa'ee ajjeechaa Baaruu Tumsaa san akkamitti raawwatee fi eenyuun raawwatame akkasumas sababa kamiif hojjetame kan keessa beekan obbo Leencoo Lataa osoo kitaaba isaa kana keessatti hin barreessin dura dhugaa jirtuu dubbatee akka jiruun isin yaadachiisa. Miidiyaa Beetliheem irratti sagantaa afgaafiitiin kan dhihaate hayyuun siyaasaa obbo Leencoo Lataa waa'ee ajjeechaa Baaruu Tumsaa gaafatameen deebiin inni kenne waan dhugaati. Akka deebii Leencoo Lataa dhimma ajjeechaa Baaruu san akkatti ibse. Baaruu Tumsaa kan ajjeese jaal badhoodachaasii badhoon san dura rakkoo xiinsammuu qaba. Baaruu Tumsaa mataan isaa badhoo gorsaa ture. Dhiibbaa siyaasaatiin kan qalbiin miidhamte badhoodachaasaa tarkaanfii kana ifatti nu hundaa irratti fudhachuu murteesseeti. Garuu baaneeti Baaruu Tumsaa wareegame jechuun dhugaa jirtuu ibse. Dhimma san dursee sabatti himuun qabsoof rakkoo tahuuf kan dhoksuu himee Leencoo Lataa dhimma kana dhukaasuun rakkoo mooraa qabsoo tahuu afaan siyaasaatiin dubbate. Kanaafuu warri kanaan dura odeeffannoo fi seenaa eenyummaa ifii bubuusuun dhimma kana ajandaa gootan liinkii chaanaalii Beetliheem irraa dhaquu dhageeffadhaa jechuun barreessaan kun dhaama. Kanaafuu kitaaba kana keessatti dhugaan waa'ee ajjeechaa qondaaltichaa siyaasaa Baaruu Tumsaa sun akka barbaadametti ibsamuu baatus deebiin Leencoo Lataa miidiyaa irratti kenne
qubsaadha je'eetiin amana keenya kana sabiskiraayib laayik godhaa toora Ardii Miidiyaa Konnekshin. Nadhii Gammadaa eenyutu ajjeese? Rakkoon siyaasaa Oromoo dubbatti gottatu yookaan harkisuu fi hawaasni keenya akka wal gaarreeffatu, wal jibbuu, wal baqatuu fi wal shakkaa jiraatu taasise rakkoo sabaa guddaa osoo hin taane rakkoo warra anatu siif beeka, anatu sirra beeka, ana malee siyaasni jiruun hojiin sabboonummaan siif hin qajeelu, ana malee warri kaan gantuudha ilaalcha jedhu qabate turedha. Waa'ee Baarootumsaa akkaataan kaleessa nutti himaa turanii fi har'aa dhaga'aa jirrus asumarraa madda. Kunoo har'aa waldhabdeen Baarootumsaa fi Badhoo gidduu waan turee fi Badhoon Baarootti dhukaasuu fi madeessuu dhageenye. Kana malees Badhoon akka Baaroo dura lubbuun darbisi barre jirra. Dhukaasa Badhoon baneen Baaroon wareegamuu kitaabichi seenesseera. Garuu Badhoon Baaroo dura duusi rasaasa eenyu dhukaaseen akka wareegame hin ifoomne. Sanuu ammoo isatu dura wareegame. Maaliif deebii sirrii barbaada? Erga kana caafii ishee dhageenyee amma Nadhii Gammadaa eenyu ajjeese kan jedhuufis ifa gochuu qabu. Dhimma kana kan beeku namoota yeroo sana ture waan ta'eef seenessi achi buuteen isaa dhabame sun ka'ee abbaa argachuu qaba. Dhaaba kana keessatti waggoota 50 oliif kanatu rakkoo ta'aa ture jiras. Nutillee kanuma hubachuun dhaabichi Oromoo akka hin fayyanne gadi fageessinee xiinxallee himne uummanni keenya waan kana sirriitti hubachuu qaba. Uummanni keenya amma dammaqee warra anatu siif beeka jedhu adda baafachuun sii miti dhimma kiyya anumatu beeka abbaanaaf ta'us anumatu beeka jedhee waan har'aa wareegama ilmaan isaan argate jabeeffachuu, tokkummaa isaa cimsuu, jaalalaan waliin jiraachuu gaabbifachuu qaba. Dhimma murnoota maqaa isaan gurmaanii socho'anii gadi taa'ee ilaaluu qaba. Filannoon nuti qabnu tokkoomnee injifannee miira wal qoodinsaa keessaa baanee duudhaa sirna gadaa keenyaan gabbifachuun wal mararfannee ijaarsa biyyaaf sirna eegalame utubuudha jedha barreessaan kun. Kan barreesse nama sirna keessa jiru fakkaata. Haa ta'u malee duutii Badhoo fi Baarootumsaa akkasumas dhimmi Leencoo Lataa shakkisiisaa fi walxaxaa ta'ee argameera. Haa ta'uu akka seenaa himaa turetti jarraan booda irratti dhufee ofii wal fixxuu kan jedhu akka Leencoo Lataa naasise mul'isa. Kanaafuu icciitiin tokko jidduu kana jiraatu ni mul'ata. Akkasumallee Leencoo yeroo himu fiigee anin tusee keessa yookiin bakka tokkotti dhukadhe jedha barreeffama isaa keessatti. Kanaafuu ajjeechaa kana keessa akka eenyu harka qabu ni beeka ture. Leencoo dhugaa dhussee fi haqa dabsee akka jiru ni mul'ata. Dhukaasa kana Badhoo Baarootu duratu dhukaase akka jedhamaa turetti Badhootu dhukaase jedhamaa ture. Egaa Badhoon dhukaasee jalqaba jedhee akkamiin Badhoon dura du'uu danda'e? Akkasumallee Badhoon of ajjeese ka jedhu qawwee akkamitti hidhatee fannifatee du'e? Kanaafuu dubbii tana keessatti waan walxaxaa fi shira hedduutu jira. Keessumaanuu Leencootti qubni hedduu aggaamamee jira. Leencoon kun nama qabsoo Oromoo galmaan ga'uuf dhaqe moo nama gantummaadhaaf, basaastummaadhaaf, dhaabicha maqaadhaaf hoogganaa ture? Akkuma intervii tokko irratti ibsaa turetti san obbo Mallasiin dhaqaa gaafadhaa jedhee intervii tokko irratti dubbatuun yaadatama. Gaaffii OMN irratti taasifame irratti haala saniin ibsee jira. Akkamiin nama du'ee dhaqaa gaafadhaa jedhe? Haa ta'u gaafa intervii sun taasifamu innillee ka jiru taate dhaqaa gaafadhaa san maaltu geesse? Ofuma isaatii waan akkanaa walii galle jechuu saalfateetii laata? Maaf saalfata yoo ka jettan ta'e hooggansa dhaabaatiin maqaa qabsootiin waa hedduu daldalaa ture jaarsi kun. Jaarsi kun ammoo ammas fitinaa yookaan wal shakkii fi wal xaxiinsa duraa jiru taan caalaa cimsuudhaa fi afaan qabrii irratti kitaaba kana fakkaatuun sirnicha harka wal qabatee gadiin bahee jira. Ajandaa kana maaf akka qabatanii bahaniin warri siyaasaa xiinxallee beekuu mala.